Ashama akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti mucayyoo tokkotu gaafii tokko na gaafate asumaanis baay'ee keessan deebii ta'asa jedhu yaadeni karaa viidiyoo isin hojjedhe jechuudha. Galuun barbaadee jette galuun barbaadee birri baay'ee ofirkaan qabu maatiinis amma kanaa miti. Manni koo immoo iddootti hojjetanis miti, iddoo kaartan itti bahee jirus miti. Daandiinis itti hin baane. Maalaan godhaa isa jedhu yaadde. Yeroo baay'ee illee dubbadhee jalqaba biyya galuu fi isin biyyan gala. Ila biyya ambaa seentanii yeroo baay'ee dubbadheera. Erga seentanii waan gootanii deebitan isinitti himeera. Akkam yoo isin dide waan hundumtuu yoo isin dide wanta tokko gootanii galuu qabdu isiniin jedheera. Erga biyya ambaa seentanii waggootallee isinitti fudhatu. Bakka ammi karoorsita waggaa 4 jettanii baatanii otoo jettanuu 5 otoo jettanuu 6 jechuudha. Sana keessatti garuu wanti gootanii dirqama gootanii galuu qabdan jira. Yoo isan qabaanne ammas galtaniittu immoo amma biyya araba jirtan dadhabdan sanaa gadi jiraattu. Kanaafuu wanta tokko godhattanii galuu qabdu isiniin jedheera. Inni tokkoffaan yeroo hundumaa kan isiniin jedhu bakka amma hojjettan ammarraa nama gargaartanii garuu karaa ta'een isiniin mijatu dubbadheera yeroo baay'eedha. Isiniin mijatu garuu karaa ta'een akka lafa bitattan bakka lafuma yoo isinii danda'ame lafa mana ofirraa qabu. Yoo hin danda'amne namni isinii irratti ijaaru yoo jiraate namni irratti isinii ijaaru. Kana godhachuu qabdu. Isarraan ergaa fedha wanti biraa hundumtu. Garuu otoo lafa ofirkaan qaban innuyyuu lafa beekamtii qabu tokko yookiin kaartaa piraanii hin qabne tokko qabattanii birriin qaba bichaa jettanii galeen hojjedha bichaa yoo jettan galtanii waggaa tokkoof qilleensa irra tashkarakartu sana booda hin jirtan. Karaa kamiin haadhadhee bahaa jettu. Caalatti biyya keenyatti amma surumaa immoo kan ulfaate lafa duwwaa lafa beekamtii hin qabne tokko yookiin kaartaaf pilaanii hin qabne tokko yoo bittanii baay'ee ulfaata har'allee jechuudha. Har'a baay'ee ulfaata. Haa ta'u garuu akkaataatti bittan tokko immoo jabeessaa qabadha. Jabeessatee qabadha. Lafa yeroo bite isinii bite haadha keemoo abbaa keemoo obboleessa keemoo nama biraa lafa yeroo bitame bakka bu'iinsa jedhaa bita jechuun namni sun bakka bu'een bitaa jira jedhee haa bitu ati immoo itti aantee maqaan kee barreeffama mallattoon kee irra hin jiru gaafa galte maaltu salphata seete bakka bu'iinsa waan ta'eef salphaadhumatti namni bakka bu'ee sii bite suni deebiseef qabeenya ishii jedhee sii deebisa garuu maqaa isaatiin yoo sii bite ta'e bakka isa harka jira. Ganaa akka bittaaf gurgurtaatti sarraa bitta. Yookiin ganaa kennaadha jedhee parsantii kaffalu jechaaf kennaadha jedhee sii dabarsa. Kennaadha jedhee isa sii dabarse sana immooni boru deebi'ee si kaada. Kennaa abbaa fedhetu deebifata seera biyya kanaatti. Kennaadha itti gargaaramtu jedhee tan kenneef gaaf sana naa deebisi jedhee qabeenyum kee deebisee sirraa fudhata namni sun sitti jijjiirama. Namni hin jijjiiramne biyya lafaarra immoo gonkumaa hin jiru. Kanaaf lafa yeroo bittan yeroo hundumaa isinittan himaa bakka bu'iinsa naa bitaa jedhaan nama bittanii. Amma fakkeenya bakka bu'iinsanis bittee bittaaf gurgurtaanis bittee parsantiidhaan birri 300 namarraa bitte sanatti dabarsita amma fakkeenya sii deebisa garuu ni siistamaan achi deemtee baankiidhaan baafattu namnumti lafa koo naa bite lafuma sana anaatti dabarsuudha yookiin anatti akka gurgurtaaf bittaa gochuudha ganaa akkaawuntii isaarraatiin 300 dabarsita parsantii jedhama akka seera hamma bahe waggaa kanaa asitti bahetti jechuudha. Ati 300 ofumaahuu qabattee hin dhufne yeroo ati lafa sanan sirreesseetti 100 sun sini eessayyuu hin argamu 100 si argamnaan sirkaa dhabamnaan immoo ati sanumarraan hir'achaa deemtaa lafti sun abbaa sana harkatti hafaa jechuudha. Seerri kamuu obboleessa keerraa haadha keerraa waan dabarsine bittaaf gurgurtaa wette surumaa hin caala.
garuu parsantiidhaan akka kennaadha jedhee akka namni sun sitti dabarsu birri 300 nama maqaa nama akkaawuntii nama sanarratti dabarsita. Bakka warra kennee sii kenne jedhamu sanaaf akkeenyutti 300 dabarsita. Yoo bittaaf gurgurtaa ta'e immoo 300 ol dabarsita akka parsantii kaffalta jechuudha kaffaltii. Kanaafi mana yeroo isinii bitanii bakka bu'iinsa isiniif haa bitamu. Bakka bu'iinsa jechuun amman iddoo sana qaqqabee dhufutti yookiin amma baroota kanatti bakka naafaata qabu namni sun jedhee waan kennateef gizee dhufe immoo irraa fudhachuu danda'a jechuudha hiikansa. Atammachi jirtaa bakka bu'iinsaan sii bitame yeroo dhufte amma ofitti dabarsuun barbaada jechuu qabda. Mirga qabda. Wanti si gaafata waan maddeedha jechuudha. Isa ofitti jijjiiruudhaaf. Kanaafi akkuma jirutti tokkoffaa maaliifan kana dubbadhe keessa isin ibsuufani lafa bitadha. Lafa bitanne taanaan dhugaa waaqa Itoophiyaatti deebi'a taa'aa isiniin jechuudha. Hin maraattu bichaa hin maraattu. Otoo lafa tokko hin qabaatin hin maraattu birrii callaa qabattanii dhuftanii. Yookiin carraan keessan borus waggaa 6 duraan teessanii lafa hin qabanne borus immoo biyyaan baatti deebi'uudha carraan isin qabdanii jechuudha. Kanaafi baqa lafa bitachuudha. Lafa erga bitattanii nangala argattanii karoorsitanii immoo wanta ittiin hojjettan of harkatti qabaachuu qabdu. Wanta ittiin hojjettanii jechuudha. Wanta ittiin hojjettan erga firkaa qabaattanii garuu galtanii immoo hojiirra oolchitanii malee ji'oota lakkoofsiftanii goodattaftanii jechuudha. Kanaaf mucayyoo kana deebii kan hin kennuu barbaade bargix lafa bitteetti iddoo kaartaaf pilaaniin ittiin baanedha. Birri immoo baay'ee xiqqoo no firkaa qabatte fakkeenya akka nagaafattetti gimmaashaa suuqii kanaa kan saaqu yookiin immoo bakka waanuma xiqqaa jechuudha. Isa no firkaa qaba. Isa jedhuudha. Galumoo dhiisuu isa jedhu nagaafatte. Waan baay'ee dhagaa gaafina sirratti namoota baay'eedhaaf deebi'a jedhee yaada. Nangala birri maddee sana qabadhee yoo jette hin galtaa hojii mataa keetii wanta galtee bakka ofis hin cinqine numa hojjetatta. Garuu maaltu si dhibaa? Manni sun bargix iddoo pilaaniin ittiin baane iddoo daandiin ittiin baane jechuun hin mijanne manichumtis ijaarame hin xumuramne. Maqaa eenyutiin illee akka bitte hin gaafanne bargix maqaa dhummaatiitiin bitama. Lafa sana ofitti dabarsuuf amma fedhee yoo xiqqate birrii 300 immoo kashoo firkaa qabaachuu qabdi. Mucaan kuni pilaanii yeroo ba'u birriin gaafatamu jira. Pilaaniif kaartaa baafachuudhaaf qarshii baay'een kaartaan salphaadha yoomumaa pilaanii itti baasuun garuu biyyirrii baay'ee nama gaafata. Inni jira. Maqaa warra bitteerraa immoo ofitti jijjiiruu hin jira. Bichaa in ulfaata. Ta'a yoon jedhes irra rarra'e malee waa hojjetatte. Gali yoon jedhes immoo innis rarra'aadha jechuudha. Amma gali yoon jedheen yoo galtee hojii Itoophiyaa jalqabdu hojii Itoophiyaa achumaa sochoota malee ija waan tokkoo hin cuftu dandeesse. Otoo fakkeenyaaf birrum 300 qaba jette galtee dura waa'ee mana ishiitii sirreessiti hojiirra jechuudha. Manni sun yoo sirrateef immoo kaartaa yoo itti baafatte qabsiiftee illee hojii biraa hojjetti jechuudha. Garuu amma lachuu rarra'ee jira. Hojiin kunis hojii guutuu ta'ee hojjechuu jalqabduu miti birriin isheen ofirraa qabdu. Mannis mana kooti jettee bakka yookiin kaartaan qabsiisee yookiin gurguruuf illee jettuu miti nama harka jira. Maqaa namaatiin bittee waan ta'eef yoo baroota bara tokko I think bara tokko yoo itti dabalte waa'ee manaaf piroosasii ta'uu hin xumurti jedheen yaada. Maaliif wanta galtee ittiin maqichi jijjiiramuu fi yoo iddoon lafti sun kaartaan pilaaniin itti ba'u jedhan baafachuu dandeessu birrii sana qabattee galtee yaada waggaa tokko yoo hojjatte. Yaanni nan ilaaluuf kana akka koottidha. Ishii hojiidhaan inni hojjedha xiqqoo kana qabadheettu ishii akkuma jirutti soolkee wanta boodas galtee shumaan hojii jalqabuu dandeessi.
kanan jechuu barbaada isheedhaaf deebii kanan deebisa garuu dhugaan isiniin jedha lafa wabii isinii ta'u tokko ta'uu hin qabaanne biyya arabaa seentanii hojjettanii dadhabdanii yoo deebitan Itoophiyaa keessatti bara kamuun boqattanii bara kamuu gaafin isin keessaan badu bara kamuu lammata waan wabii isinii ta'u hojjechuu hin dandeessan tokko amilee keessantu warrukuta utuma biyya keessa teessanii illee hojjettanii fiduu dandeessanii baramma sanaa hojjedhe akkas godhe waliin rukuttuu hojjettee fiddee walirra keessee waa bituu hin dandeessu. Itoophiyaa keessa teessee immoo bargit shamarree taate lafan bitan jettu. Kanaafi amma asitti waggoota 3-4 gubdanii waan suuqii kanaa ta'u hojjettanii hin finne waggaa tokko achumatti waggaa 2 achumatti gubdanii har'a of yaadattanii yoo waan ijoo tokko godhattanii dansaadha jedhee yaada gaariidha. Itoophiyaa keessa teessee bifa kee deebistee itoo nyaattu otoo nama keessa uffattee deemtu bifti kee gadi hir'achaa deema waan ta'eef amma biyya kee keessa teessee yaaddoon namni kun dhuftee harkuma duwwaa jirti jedhee sirratti taasa'u waggaa 3-4 as keessa fixxurraa Itoophiyaa keessa galtee fixxurraa achi waggaa 2 dabalatti aramnumti siifate hojjattee waan ija yookiin hojii sirriitti sii banu tokko yookiin immoo lafa duwwaallee bitatta jijjiirama waggaa 2 keessatti waan baay'ee hojjettu waggaa 3 keessatti waan baay'ee waan hin hojjedhe yeroo baay'ee isinii ibsa waan ta'eef kanaaf as dhuftanii waggaa 4 biyya nyaattanii waan ta'e jettanii namni hin taane inni ta'us inni gaariinis inni hin taane sirriirratti taasa'u irratti waggaa 4 dadhabdanii fiddanii hojii wayuumtanirra achitti dhugaa waaqa bifti keenya bareedduudha achitti fayyadamne achitti dadhabdanii waggaa 2 aramni isinifate waan ijoo tokko yoo qopheeffattan isinii wayyan jedha kun yaada kooti innaan akkas isiniin jedhu galinaa miti karoorri garuu waa'ee lafaa irratti hundaa'afin isiniin jedhe wabii keessanii bargixi namnachi ga'e erga galeen dadhabaa waan baay'eedha biyya keessatti duraan hojjannee ja'aan argachuu waan barreef har'ammoo sumuuniin ala biyya Itoophiyaa keessa hojjettee wanta hojjettee ta'uu of qaltee wanta kaashii seeraan fidu waan hin jirre obsiteessa hojjettee wayittiin hirkattu kanaaf achumatti hojjettanii waan ijaa tokko waan wabii tokko erga godhattanii booda gara biyya galuun immoo dirqama jiraachuun dirqama wanti nama barbaachisu waan jiruuf biyya lafaarra adda dhufne wanti nu barbaachisu jira jechuudha jireenya keessatti kanaaf ani mucayyoodha yaada kanuman deebisaa isiniif immoo keessa deebiin isinii deebi'uun jira jedhee yaada gaafii yaada qabdannaa deebisaa nagaatti oola.